Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Hidha laga Abbayyaa xumuruuf waggaa 14 fudhatee jira. Waggoota 14 kana keessa taateewwan ijoo akkasumas wal falmisiisoo ta'an lama qabannee jirra isiniin geenna. Oduun itti aanu loltoonni yookaan humnoonni waraana mootummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti wal keessa deebi'uun haleellaa walirratti raawwataa jiru jedhamee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti walirratti raawwataa jiraniin akka baala mukaatti wal harcaasaa jiraachuunis himamee jira. Odeeffannoon keessoo isaaniitiin nu ga'e isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwataa jiruun injifannoo guddaa argatee jira. Guyyaa kaleessa tarkaanfii moorota yookaan kaampii waraana mootummaa irratti xiyyeeffateen sa'a wal fakkaataa fi tarkaanfii wal fakkaataa fudhateen injifannoo argatu isiniin geennee turre. Har'as waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira yookaan injifannoo argadhe jedhee jira isiniin geenna. Oduu biyya alaatti Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan michoota isaanii waliin ta'uudhaan humna guddaa addunyaatan ittiin hoogganan ijaaruuf qophii xumuruun himamee jira. Dabalata isaa qabna isiniin kenna oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isinii wajji kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Hidhi guddichi laga Abbayyaa yookaan immoo hidhi haaromsaa jalqabamee xumuramuuf waggaa 14 fudhatee jira. Karoorri jalqabamee xumuramuuf waggaa 5 ture. Taateewwanii fi mudannoowwan garaagaraa mudataa turaniin waggaa 14f akka dheeratu taasisee jira. Taateewwan yookaan mudannoowwan waggoota 14 kana keessatti ta'an jedhame baay'eedha. Lamaan tokko har'an ilaalla. Tokkoffaa lubbuun namoota 15,000 darbuun himamee ture yookaan immoo jedhamee ture. Inni kun immoo hawaasa bal'aa biratti dhugama soba waan jedhu gaafii ta'ee jira. Taateen inni lammaffaan mootummaan sababa koontiraaktara muuxannoo hin qabne qacaruutiin taateewwan lama mudatan jechuudhaan dubbatamee jira. Taateen tokko yeroon isaa akka dheeratu taasisee jira. Inni lammaffaan mootummaan beenyaa yuuroo miliyoona 400 fi miliyoona 50 akka kaffalu taasisee jira. Injiinarri hidhichaa gara taatee tokkoffaatti yoo deebinu waggoota 14 dabran keessatti ijaarsa hidha guddicha Abbayyaa irratti hojjettoonni gara 15,000 ta'an lubbuun dabree jira kan jedhu ilaalchisee ogeeyyiin nageenya ijaarsaa waggoota dheeraaf adeemsicha keessa turan kufaa taasisanii jiru. Taateen kun immoo kufaa ta'uu kan mirkaneessan ministeera bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Habtaamuu Ittafaa yoo ta'an gaafichi haala dogongoraan hiikni itti kenname jechuudhaan ifoomsanii jiru. Guyyoota dura garuu adeemsa ijaarsa hidhichaatiin namoonni 15,000 ta'an du'uun dhugaa ta'uu isaa gaafiin dhiyaateefii ture. Afgaafii barruun riippoortara afaan Ingiliziin maxxanfame baaseen gaafii dhiyaateef eeyyeen dhugaadha deebii jedhu kennuudhaan barraa'ee ture. Kun immoo miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Qindeessaan nageenyaa fi mahandisni dhaabbata ijaarsaa hojii ijaarsaa kanaan wal qabate namoonni hanga kana baay'atu du'ee jira kan jedhamu dhugaa miti jedhee jira. Haa ta'u malee hojii ijaarsaatiin wal qabate namoonni lubbuun isaanii darbe ni jira jedhanii jiru. Lakkoofsi namoota du'anii kun immoo baay'ee xiqqaadha. 100 kan hin caalle jechuudhaan dubbatee jira. Ijaarsa hidhichaatiin wal qabate namoonni 15,000 du'an kan jedhu odeeffannoon bahe rifaatuu guddaa uumee ture. Deebiin kun immoo rifaatuu guddaa uume sana xiqqeessee jira. Taateen inni lammaffaan immoo mootummaan sababa koontiraaktara muuxannoo hin qabneen waa lama isa mudatu kan ifoomedha. Tokkoffaa beenyaa yuuroo miliyoona 450 kafaluuf kan dirqame yoo ta'u inni biraa yeroon hojiin kun itti xumuramu akka dheeratu taasisee jira jechuudhaan yaadni kennamee jira. Taatee kanaan wal qabatee yaada bal'aa kan kennan injiinar Kifilee Horoo jedhamu. Mootummaan sababa koontiraaktara muuxannoo hin qabneetiin beenyaa yuuroo miliyoona 450 kaffalee jira jedhan. Hoogganaan piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa injiinar Kifilee Horoo gaafiif deebii gaazexaa Pilaas waliin taasiseen rakkoon guddaan piroojeekticha yeroo dheeraaf harkisee fi gufuu guddaa uume hojii elektirikii bishaanii guddaa fi walxaxaa kana akka raawwatu koontiraaktara muuxannoo hin qabne ramadamuu isaati jedhee jira. Koontiraaktara muuxannoo hin qabne qacaruun hidha haaromsaa irratti hojjechuun kasaaraa silaa buufata humna elektirikaa ijaaruuf ooluu danda'u fideera jedhee jira. Oduun itti aanu humnoonni waraana mootummaa Bilxiginnaa
Oromiyaa bakkoota garaagaraatti ajaja walirraa fudhatuu diduudhaan wal keessa deebi'uudhaan bakkoota tokko tokkotti haleellaa walirratti raawwatuun himamee jira. Humnoonni waraana mootummaa kunneen bobba'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwadhaa jedhamanii ajaja irranaa itti gadi kennamu walirraa fudhachuu diduudhaan wal dura dhaabbatuun tarkaanfii walirratti fudhataa jiraachuun himamee jira. Haaluma kanaan milishoonni Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee fi Aanaa Boosat akkasumas godina Arsii Bahaa Aanaa Martitti raayyaa ittisa PPT'n wal dura dhaabbatuudhaan dhukaasa kan walirratti banan yoo ta'u milishoonni aanaalee kanneen haleellaa raayyaa ittisa PP irratti raawwatuudhaan finciluun gara bosonaa galuun isaanii dhagahamee jira. Sababni isaanillee nuti lola hin barbaannu, deemnee du'uu hin barbaannu, maaliif duuna, maaliif immoo wal ajjeefna? Yoo xiqqaate waggaa 7 lollee jirra, wal lollee jirra, ofii kennaa wal ajjeesu malee jijjiiramne nuuf hin maali jechuudhaan diddaa agarsiisanii jiru jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun lixa shaggara aanota garaagaraa keessattis haalli kun mul'atee jira. Aanaa Gindabaraatti guyyaa tokko dura waltajjiin taa'amee ture waliigaltee malee bittinnaa'uun dhagahamee jira. Kunis kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo deemaa lolaa jedhamanii waraanni mootummaa bilxiginnaa yeroo ajajamutti nu deemnee hin lollu jechuudhaan diddaa agarsiisuun dhagahamee jira. Humnoonni waraana mootummaa kunneen nuti deemnee woboodhaan hin lollu, dhaqii ati ofii keetiin loli, ati qabeenya uummataa saamaa, nuti lubbuu keenya lafa duwwaatti waan balleessinuuf hin qabnu jechuudhaan diddaa agarsiisa jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa shaggara aanota garaagaraa keessatti raayyaan ittisa biyyaa yookaan waraanni mootummaa wal keessa deebi'uun haleellaa walirratti raawwateen akka baala mukaatti wal harcaase odeeffannoon jedhu nu gahee jira. Lixa shaggara aanaa Ilfataa, aanaa Midaaqanyii fi aanaa Jibaatitti loltoonni mootummaa raayyaa ittisa biyyaatti bana eebbifamanii garas geeffamanii fi humni buleeyyiin raayyaa ittisa biyyaa achi ture haleellaa walirratti raawwateen miidhaa walirratti dhaqqabsiisuun dhagahamee jira. Humnoonni kunneen haleellaa kan walirratti raawwatan humni buleessi socho'uun bobba'aa akka taasisu ajajni olirraa gadi dhaqqabe fudhatuu diduudhaan humna haaraa garasitti geeffame bobbaasuuf yeroo yaalutti waldiddaa gidduu isaaniitti uumame irraa ka'e akka wal haleelan dhagahamee jira. Sababa walitti bu'iinsaa kan ta'e inni guddaan raayyaa ittisa biyyaa jechuun dhimma biyyaatiin waan wal qabatuu fi dhimma nageenya biyyaatiif kan dhaabbate malee dhimma nama tokkootiif yookaan paartii tokkootiif kan dhaabbatee miti jechuudhaan hedduun isaanii yaada mormii kan dhageessisanii fi yaadni mormii kun osoo jiru humnoonni bobbaafamanis yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo akka haleelan ergaman gidduu isaanitti walii galuu dadhabuudhaan yookaan immoo gidduu isaanitti ilaalchi ol aantummaa isa biroo irratti calanqisuudhaan kan wal didan haleellaa walirratti raawwatuun miidhaa guddaa walirratti dhaqqabsiisuun dhagahamee jira. Haleellaa raawwatameenis akka baala mukaatti bakkoota hedduutti wal harcaasan jedhamee jira. Kun immoo rifaatuu guddaa keessoo mootummaa bilxiginnaatitti akka uumee fi yeroo ammaa kana ajajoonni waraanaa mootummaa walgahii hatattamaa walumaamuudhaan mariirra kan jiranii fi maddi rakkoo isaanii maal akka ta'e gamaggamaa jiru jedhamee jira. Akkasumas ajajoonni kunneen ija shakkiitti wallaalaa akka jiranii fi gamaggama walirratti gaggeessaa jiraachuudhaan wal dura dhaabbannaalleen kan mul'ate ta'uu iccitiin keessoo isaaniitii baate ibsitee jirti. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa bilxiginnaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa haleellaa bal'aa kaampota waraana mootummaa irratti xiyyeeffate raawwatuudhaan injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Odeeffannoo kana guyyaa kaleessallee isiniin geennee turre dabalata qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa kaampii waraana mootummaa 5 irratti tarkaanfii fudhatee ture. Kaampota tarkaanfii irratti fudhate keessaa tokko Baha Shaggaritti kan argamu kaampii isa guddichaa fi buufata humna waraana mootummaa guddaa kan ta'e Shawaa Bahaa, Maqii fi Botee gidduutti kan argamu irratti yoo ta'u tarkaanfii halkan sa'aa 10tti jalqabee irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jira. Kaampicha guutumaan guututti hojiin ala taasisee jira. Loltoota waraana bilxiginnaa guutumaan guututti keessa yaasee jira. Kaan madoodhaan kaan addunyaa kanarraa godaansisee 10 immoo jiratti fayyatti harkaan qabee jira. Meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatee jira. Haaluma wal fakkaatuun aanaa dugdaa ganda hafaa qabalettis sa'aatii wal fakkaataatti tarkaanfii wal fakkaataa fudhatuun injifannoo boonsaa argatu beeksisee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun kan harkaan qabees ni jira jedhee jira. Dabalataa fi guutuu odeeffannoo kana yeroo itti aanu qabannee dhufna.
Oduu biyya alaatiin biyyoonni Awurooppaa 26 humna waraanaa isaanii Yuukireeniif erguuf qophii ta'uu beeksisanii jiru. Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti waliigalteen nagaa kan mallattaa'u yoo ta'e, biyyoonni Awurooppaa 26 humna waraanaa isaanii Yuukireenitti erguuf qophii ta'uu ibsanii jiru. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon kana kan taasisan wabii nageenya Kiiv mirkaneessuuf akka ta'e dubbatanii jiru. Akkuma waliigaltee irra ga'ameen humni waraanaa galaana, lafoo fi qilleensa biyyoota biyyattitti erguuf biyyoonni Awurooppaa 26 eeyyamamoo ta'uu addeessanii jiru. Yaa'in biyyoonni 35 irratti hirmaatan xumuramuu isaa hordofee ibsa kennaniin Maakroon Ameerikaan ijjannoo ishee akka ibsitu himanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp immoo Raashiyaan gara mariitti akka dhuftu gochuuf miseensonni gamtaa Awurooppaa boba'aa Mooskoo irraa bituu dhiisuu qaban jedhee jira. Gama biraatiin Raashiyaan biyyoonni Awurooppaa humna waraana isaanii Yuukireenitti kan ergan taanaan ammas yaaddoo nageenyaa natti ta'a jechuudhaan yaaddoo qabdu ibsitee jirti. Chaayinaa, Iraanii fi Raashiyaan sirna bulchiinsa haqa addunyaa jedhu ijaaruuf qophii xumuruu beeksisanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa akka dubbatanitti Chaayinaa, Iraanii fi Raashiyaan michoota isaanii wajjin ta'uudhaan humna ol'aantummaa qabu tokko ijaaruuf waliigaluu fi qophii xumuruu ibsee jira. Bulchiinsi kunis bulchiinsa haqa addunyaa jechuudhaan humna adda ta'e kan addunyaataan ittiin hoogganan jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin Chaayinaallee dhimmicha kana irra deebi'uudhaan mirkaneessanii jiru. Biyyoonni lixaa immoo karoora warra bahaa kanaan rifaatuu keessa galuun isaanii dhagahamee jira. Karoora biyyoota bahaa kanaan biyyoonni lixaa Awurooppaa fi keessattuu Ameerikaan dhimma kana rifaatuu hamaa fi akkasumas yaaddoo hamaa keessa galuun isaanii dhagahamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.